dhugaadha boruwaan uumamu namni beeku hin jiru garuu maaliifin kana ja'a dhuma bara 1988 fi bara 1990moota keessa Iron Mike Tyson yeroo addunyaa boksii keessatti dandeettii ajaa'ibaatii fi seenaa ajaa'ibaa galmeessuun addunyaa afaan qabee ture. The Greatest Muhammad Ali booda nama gosa ispoortii san keessatti gurra olaanaa horateen nama jalqabaati. Morkattoonni isaas hedduu sodaatan. Yeroo hedduu walitti aansee nama shaampiyoona addunyaa ta'edha. San qofaa miti galiin inni hojii san irraa argatu seenaa ispoortii waliigalaa keessatti nama jalqabaati isa taasisa. Qabeenyi isaa waliigalaa doolaara miliyoona 350 ol dabree ture. Akkuma namoonni babbeekamoon godhan Mike Tysonis bara 1988 pirezidaantii Ameerikaa duraanii haa ture Donald J. Trump akka gorsaa maallaqaatii fi manaajer isaa taasisuun mindaan qaxaree ture. Trump yeroo san qindeessaa gosa ispoortii sanii waan tureef Mike Tyson wajjinis wal baran achuma keessa ture. Garuu dhumarrattis haalli kun akkasiin itti fufuu hin dandeenye. Mike Tyson yeroo san dargaggeessa beekamtii olaanaa horate waan tureef maallaqa isaa faaya garagaraatii fi maateriaalota garagaraa irratti dhangalaasu ture. Yakka garagaraatiin shakkamuun waggoota 6 mana hidhaa keessatti dabarsaa ture. Akkuma lama booda qabeenyi isaa doolaarri miliyoonni 350 zeerootti deebi'e. Bara 2013 liqii doolaara miliyoona 20 himatamuun manni jireenya isaa irra shalagame. Faallaa saniitiin immoo bara 2016 Donald J. Trump pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filate. San malees Donald Trump biiliyooneroota Ameerikaan qabdu keessaa nama tokko ta'uu danda'ee jira. Obboleessoo baruu maal akka uumamu hin beekamu. Baruu keessa kadur ergamaa ture, ergataa ta'e, kadur ergataa ture, ergamaa ta'uu faatu jira. Riyaalitiin garuu baruu jechuun bu'aa ida'ama waan amma hojjetu hin jirtuuti. Erga eegaltee hin dhaabin waan qabdeerra ciichi ittuma fufi. Halkan tokkotti riizaaltii harkuu dhabuu dandeessa. Yeroo dheeraas fudhatuu mala. Garuu abadan bakka yaadde san waliin.